waan ani haasa'u kana gadhumaa dhaggeeffadhaati. Yaada keessan dhugaa yoo isin irratti qaqqabe waan akkasii waan gootan dhugaadhaan haasa'a malee naa barreessaa malee cal jettanii hin barreessinaa isiniin jechuu barbaada. Osoo isin irra ga'ee osoo isin taatanii maal jettu jechuu barbaada. Egaa magaalaa kana akkuma isiniif hime wanti takka piraankiin eegalama. Dhugaattis ni jijjiirama jechuudha. Piraankiin dhugaatti jijjiiramaa jira. Piraankiin wal fuudhanii jaarsa namarraa fudhatanii jechuudha. Magaalaa kana keessattis ani belu jedhee maqaa isinitti dha'u sinuun beektu. Magaalaa kanaan alattis eenyu akka piraankiin eegalee wal fuudhe isiniin kunuun beektu. Kana isiniin jedhu barreessaa yoo dhugaan nama hordoftan jechuudha. Amma gaa waan kun maaluma nutti himuu fi Zuuraa ximximii deemtaa asuma baasiiti ifa haasa'ee warreen jettanis hin dhabamtan ta'a. Waa amma gaa ifa kan baasu. Anillee waggaa darbe keessa bifa piraankiin abbaan sabkee bar gara biyya kee galii naan jedhee ture. Isiniin kunillee quba qabdanii. Ani yeroo baay'ee hawwiin kiyya namni biyya adda addaa hawwaa yookiin gara Ameerikaa yookiin waan akkasiiti. Yoo dhugaa haasa'u naniin kun hawwiin kiyya biyya kiyya galuudha. Haalli biyyaas nama sodaachisaa akkasii namni namaan jedha. Waan fedhes ta'u gaa eessa deemnaree naannofne garuma biyyaati. Kanaafiyyuu aniin kunillee amma yaanni kiyya yeroo mara osoo biyya galeedha. Biyya eega bahee ture jira maatii kiyyallee yaadee biyya kiyyallee yaadee waa maraafuu daa'ima kiyyaafillee biyyuma osoo galee jedhee ni hawwaa jechuudha akkuma nama kamiiyyuu. Garuu asirratti rakkoon jiru maali yoo jettanii abbaan sabkee bar galuun fedhanii jechuudha gara biyya deemii ati biyya deemi. Egaa uummata keenya kan magaalaa Yemen kanaa silaa kan addaati waan haasofnus waan isnis wallaallee hunda isaatu walumaan akka argaa jirru kana sana siin jechuusan dhugaa xiqqoona ulfaataa jira jechuudha. Maaliifiyyuu qiyaamaan as keessa bu'u kuni dhaabbataa hin jiru jechuudha. Maali yoo jettanii adeemsi deemaa jiru kuni maaluma akka ta'e naagalaan jiru jechuudha. Akira mee maaltu jira waan isin dhagee waan magaalaa kana keessatti hin argin hin dhagee yoo jiraate koomantii jalatti na barreessaa isiniin jedha sumaanis warreen na hordoftan durirraa jalqabarraa jechuudha. Raaheel keenya kanallee argaa jirtanii dursaas argaa jirtanii dursaa jechuun mucaa daa'ima sabiyyii kalee dhalatedha. Namni hin beekin hin jiru. Haati gaa akkatti rakkattee akkatti guddifte rabbuma beekaa jechuudha. Abbaan cinaan jiru ko'uma ishii guddifataa jirti. Ilmoo ishii kana hin dadhabne guddifatuu naa guddisaa jetteellee nama hin kadhanne. Akira gaa ilmoo ishii guddiftee amma Raaheel fuudhu malee jedhee mucaan maraataa jira jechuudha. An dhugaa dubbatuudhaaf mucaa sanallee sammuun ni dalaga jedhee hin yaadu jechuudha. Waanuma hin beekneef yookiin fuuti kun bareedumatti fakkaateetu jedhee keessa kiyyatti murteesse yookiin immoo mataatu tuqamee jechuudha. Mucaan maraataa ta'e malee fayyaa qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Sumaanis gurra simbuusuu barbaadeeni. Raaheel keenyallee waan akka taate ani hin beeku. Raaheel kana namni hin beekin hin jiru. Waan keerii waan gaarii diraamaa adda addaa waan nama bohaarsu waan nama barsiisu malee waan wasafummaa akkasiillee irratti arginees dhageenyees hin beeknu. Ammaaf garuu waan argaa jirru kun waan gaarii miti. Si bilbilleellee si himneerra wanti isin galchu takka hin jiru jette amma Raaheel gabaabumatti sinii namni keenya kuni jazbaadha naan jette maali jennaan jaalalli umurii hin filatu jette jaalalli nama qabnan abbuma fedheerraa ta'a jette kun faallaadha gizee tokkas godheeti. Kana nurraa baas yaa rabbii kiyyaa a'usbillaam sheexan rajiim jedhaatuma bira taraa siniin jechuu barbaada. Sinis asumaan immoo ofii kiyyaallee waan isiniin mari'achuu qabu tokko jira. Egaa waan ani haasa'u kana gadhumaa dhaggeeffadhaati. Yaada keessan dhugaa yoo isin irratti qaqqabe waan akkasii waan gootan dhugaadhaan haasa'a malee naa barreessaa malee cal jettanii hin barreessinaa isiniin jechuu barbaada. Osoo isin irra ga'ee osoo isin taatanii maal jettu jechuu barbaada. Egaa magaalaa kana akkuma isiniif hime wanti takka piraankiin eegalama. Dhugaattis ni jijjiirama jechuudha. Piraankiin dhugaatti jijjiiramaa jira. Piraankiin wal fuudhanii jaarsa namarraa fudhatanii jechuudha. Magaalaa kana keessattis ani belu jedhee maqaa isinitti dha'u sinuun beektu. Magaalaa kanaan alattis
eenyu akka piraankiin eegalee wal fuudhe isiniin kunuun beektu kana isiniin jedhu barreessaa yoo dhugaan nama hordoftan jechuudha. Amma gaa waan kun maaluma nutti himuu fi suuraa ximximii deemtaa asuma baasiiti ifa haasa'ee warreen jettanis hin dhabamtan ta'a. Waa amma gaa ifa kan baasu anillee waggaa darbe keessa piraankii bifa piraankiin abbaan Sabkeebar gara biyya kee galii naan jedhee ture. Isiniin kunillee quba qabdanii. Ani yeroo baay'ee hawwiin kiyya namni biyya adda addaa hawwaa yookiin gara Ameerikaa yookiin waan akkasiiti yoo dhugaa haasofne aniin kun hawwiin kiyya biyya kiyya galuudha. Haalli biyyaas nama sodaachisaa akkasii namni namaan jedha waan fedhes ta'u gaa eessa deemnaree naannofne garuma biyyaati. Kanaafiyyuu aniin kunillee amma yaanni kiyya yeroo mara osoon biyya galeedha biyya eega bahee ture jira maatii kiyyallee yaadee biyya kiyyallee yaadee waa maraafu daa'ima kiyyaafillee biyyuma soo galee jedhee ni hawwaa jechuudha akkuma nama kamiiyyuu. Garuu asirratti rakkoon jiru maali yoo jettanii abbaan Sabkeebar galuun fedhanii jechuudha gara biyya deemii ati biyya deemii gali biyya ati biyya galii ani asii hojjedhee isin gargaara rakkoon takka hin jiru. Namni yoo jaalalli jiraate wal amantii yoo jiraate homaa jechuu miti naan jedhan egaa. Ani hin kun immoo inaaffaa guddoota akkasitu mataa kiyya keessa illee na jira mataadha haga miila haga mataallee inaaffaan na keessa jira jechuudha. An akka kiyyaatti hiriyoottan kiyyallee hin qabuuti hiriyuma hin qabu takkatti illee himadhe yaanni keenya aniif ishiin takkadha jechuudha. Hin deemini naan jette ishiin. Dhiirti fursaa argannaan nagaanii naan jette isiniin kun hoomee maal jettu aniin kunillee wallaahi maaliif qixxaa takka addaan hin kutanne wal bira yoo jiraannee waliin ijoollee ofii guddifannee ijoollee keessanii jaalala abbaaf haadhaa kennitanii wal cinaa teessanii irra filadha jechuudha. Abbaan Sabkeebar egaa ammaaf caawaadha maaliif cinaa jira. Boru tokkumti dhuftee itti of daddarbite dumaasheen ajaa'ibaa kuni kan na caaltu yoo ana taate amma qal'inni duraa sunis hin jiru furdadhee jira. Maal jedhee weellisaan way hiddituu akkasumsaa maal godheensi obsaa yaani mudhii qal'oo minaamini waan akkasiin jira miti kunis dhabamee jira. Dumaasheen humti way faaxee way narraa furatti jedhee amma sodaadhee jechuudha. Egaa maalis ta'u kanas ta'u sana isiniin kun akka maatii keenyaati gaaf rakkoo keenyaas gaaf argannes gaaf gammannes waa hundaanuu ni cinaa jirtanii. Ammallee immoo ani gaa hiriyaas baay'ee hin qabu akkuma isiniin jedhee baay'ee namatti hin dabalamu. Hiriyaan kiyya gaanii yuutuubuma kana gabbayee waa takka dubbadha waan keessa kiyyaa haasa'a. Isinumatti haasa'uuf ammallee as dhufe jechuudha. Maaliif isinitti haasa'uuf dhufe akkuma namni bifni isaa adda addaa yaadni isaas adda addaa yaada gaariis namni namaa ibsu jira yaada badaas namni namaa ibsu jira. Yaada kanarratti immoo dubbisee yaada keessan xiinxalee malaalee anatu hojiirra oolfata jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yaada dhugaanaaf hima. Gara biyyaa jaarsa kiyya yoo gatee galee jedhe nama ofuma kiyyaan jechuudha. Abbaan Sabkeebar nan dhagahin garuu baay'een fayyadaman isaanii sooshaal miidiyaan hin jaalatu jechuudha abbaan Sabkeebarii. Kanaafiyyuu ani kanaaf haasa'a malee waan kana bareeda miti yookiin immoo das naman jedhullee ta'a. Garuu immoo maanatti hin dubbatanii kabajumaaf hin jira mitiire akkasiniin jechuu barbaade ani gatee galuu hin barbaadu. Maaliif yoo jettanii yoo kaanagaatti haadha sagguu kiyya deemi ijoollee kee guddifadhu anasuma taa'ee hojjedhee isinii laadhaa dirqama deemi yoo naan jedhellee an jalaafuun hin fedhu aga du'aatti wajjuma deemuu barbaada. Aga waan fedhe ta'utti isuma bira taa'uu barbaadani asittuu nama nu Abbaa Sabkeebar jechuudha. Jaluma jala deema jaluma birumaa nafuu jechuudha. Maaliifuu abbaatu eeggata kaawwan ofii tokko yoo dhufe qillibbina yaalaa godhe booda ol bahee afaan banee isinillee akkanatti mataa isin weerarsuurra ammumarraa jabeessee eeggatuuf jecha ani gatee deemuu hin barbaadu. Inumaan amanu sana abbaan fedhe ani cawaa yoo naan jedhe namanuu maaliifuu keessattuu biyya kana keessatti dhiira amanuun baay'ee ulfaata jechuudha. Hiriyaatu hiriyaarraa jaarsa fudhata, hiriyaatu hiriyaarraa niitii fudhata. Wanti magaalaa kanaa kan waan agas jedhee isinillee ibsu takka ittiin hin jiru jechuudha. Isin hunuu quba qabdanii anis kanaafiyyuu
jecha isaanii kana jecha kamuu yoonaan jedhe abbas sakkee bar ni ajajamaan hin deeggara kana garuu hin deeggaru ani hin galuu jaarsa kiyya yookiin immoo addumaan gallee akka wal jaalanneetti bakka nagaan taa'e waliin jenne yoo wal assanaabbanne malee an sooshaal miidiyaa irra baasuun fedhu hin sodaadha na yaalaa butuu laata ni dogoggorsiisuu laata asiniin jedhee akkuma asiniin jedhee hin beekamu wanti rabbii kana du'aayiidhaaf godhaa meeqa anillee ishuma kana isiniin mari'achuu dhufe haadha sakkee barkeenya dhugaa jettee gatteen galiinii jaarsa kee gatteen galiinii yoo akkuma warra kaanii bahee afaan banasirra jettee malee yoo jettan natti hima lakkii gatii galii omaan ta'uus yoo naan jettan naaf ibsaa hundaafiyyuu ani garuu akkuma isiniin jedhe dhibbaan dhibba bakka yoo akka feene taane waliin yoo teenye irratti tola ani jaaladhu jaarsa kiyya irraa adda bahee deemu lakkii jaarsi kiyya akkasii jaarsi kiyya nama gaariidha jaarsi kiyya akkasii jaarsa kiyya nama gaarii kana daqiiqaa mitiitii sakandii keessatti namni jijjiiruu ni danda'a. Rabbiin egaa haa eegu jedha. Kanaafiyyuu ani gatee galu jedha isiniin kunoo maal naan jettan gorsa keessan naaf ibsaa ijoolleen hedduun abbaa manaa keessan biyyatti galtanii ijoollee keessan biyyatti galtanii hojii mana maadaamii keessa waan jirtaniifu mudannoos ni qabdu ta'a. Wanti dubartii kanaa immoo mudannoon hin dhumu kunoo akkuma atleetii keenya Galateen Burqaallee ol baatee madaashii waggaa 7 amma ibsatteedha jechuudha. Dubartiin takka yeroo baay'ee miidhama ishee keessumatti dhiiftee miidhamti. Aga fedhe immoo nama kana jaallatta waa hundaan itti dabarsitanii of hin gatinaa keessattuu nama ambaa kana jechuudha. Namtichi kun osoo nama ishii ta'e hiimkeen aadaa fi safuu beeka hin dhiisaafi jechuudha. Waan hundaa kun akkana qidee galchee kunillee nuuf barumsa jedhee yaada dubartoota hedduu fi garuu yaa'anii atleetittiin illee gara nama nyaatti bakka dubartiin akkasika. Onneen keenya akka harma keenya kana kuma rarra'ee jirudha. Kanaafuu onnee horadhaa waan keessan hunda amantanii dhiiraan baattis hin kennina isiniin jechuu barbaada. Asumarratti egaa haadha sakkuu keessanis yaadaan deeggara galatoomaa jiraadha. Yaa'u as rabba illee waan iccitii waan akkasii haasa'uun baay'ee nan gammachiisu kun garuu iccitii jechuu miti ani rabbuu hin fidiiniiti malee osoo wallabayyuu qabaadhee abbaa manaa kiyyaafaan akkuma wal jaalannee walitti dhufne kabajaan wal jaalannee addaan galuu sana filadha malee as bahee jechaan oolu kanarraas rabbina oolchu. Egaa gizee tokko namni miira keessa galees waan argee bobbachuu danda'a. Anallee kanarraa rabbiin naa deebisuu isiniin jechuu barbaada. Uummata keenya qaalii waan feetan komentiin naa barreessaa badiidhaa bareedaa tolchiteettaa waan feetan jechuudha. Ani immoo deebisuuf qophiidha isiniin jedha galatoomaa jiraadha yoon balleessis of galcha.